Bulchiinsa magaalaa Adaamaatti gamaggamni raawwii hojii paartiif mootummaa kan kurmaana lammaffaa bara 2018 guyyoota lamaaf gaggeeffamaa ture kallattii walii laachuun goolabame. Cimina galtee taasifachuudhaan hanqina irratti kurmaana itti aanu halkanii guyyaa hojjechuuf kan kaayyeeffame yoo ta'u seektaraaleen gabaasa hojii isaanii dhiyeessuun irratti marii gaggeessan. Itti gaafatamaan paartii badhaadhinaa damee magaalaa Adaamaa obbo Ashannaa fi Hajjamaa olaantummaa yaadama paartii badhaadhinaa mirkaneessuuf qulqullina keessoo paartii eeguu fi gurmaa'insa paartii cimaa bakka hundatti qabaachuu hojmaata sirrii diriirsuu fi wal hubachiisaa deemuu murtoo fi kallattii yaa'ii paartii badhaadhinaa galmaan ga'uuf hojjechuun murteessaa ta'uu hubachiisan. Keessoo paartii fayyaalummaa isaa eeguun hojii guddaa akka paartiitti qabatameetoo hojjetamaa jirudha. Kasadaffaan gurmaa'insa cimaa kan paartii kan mootummaa waraqaa irra toon taane hojii qabatamaadhaan jiru. Isa kana uumuu qabnaadha. Kan paartiis kan mootummaas gamtaan maatiin gareen misoomaa zooniin keenya ollaan keenya caasaan nageenyaa akkasaatti ijaaramni caasaa nageenyaa akkasaatti humnoota misoomaa kana kan sochoosuu fi of danda'eetoo humna dhaabbachuu danda'u aanaa of danda'u kutaa magaalaa of danda'u seektara of danda'u uumuu ka jedhu sana jechuudha. Hundi of danda'u waan qabuuf. Kanaaf gurmaa'insa cimaa sadarkaa adda addaatti qabaachuudha. Magaalaa irraa kaasee koree magaalaa irraa kaasee hanga dakaatti gurmaa'insi keenya cimaa ta'uu qabaa. Kanaaf immoo adda dureen hoogganamuu qabaadha. Hojiin paartii, hojiin mootummaa, hojimaataan deemuu qabaadha. Hojimaataan gaggeeffamuu qabaadha. Kantiibaan magaalaa Adaamaa obbo Haayiluu Jaldee kallattii yeroo kennan gamaggama kana fudhachuun qaamolee dhimmi ilaalu wajjin hojjechuu kurmaana itti aanuuf karoora hiixataa baasuun hojjechuu qabdu. Leenjii pirezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaan kenname hundaa hojiirra oolchuu fi bulchitoonnis hawaasa bulchitaniif waraqaa eenyummaa faayidaa kennuu qabdu jechuun ergaa dabarsan. Gamaggamicha akka humnatti fudhannee guutuu gochuudha. Hoggansa hafee waliin, hojjetaa mootummaa hafee waliin, dhaabbilee barnoota fayyaa waliin, qaamolee nageenyaaf haqaa waliin, ummata kutaalee hawaasaa gargaraa fi miidiyaalee adda addaa waliin gamaggama kana namni internaalaayiz godhee hojii itti aanuuf akka qophaa'u taasisuudha. Sadarkaa amma asirratti kaa'ameen gaggeeffamuu qaba jechuudha. Lammaffaan karoora qopheeffachuudha. Qabxii lammaffaan siirees qabachuu hin qabnu jechuudha. Karoorri raawwii ammaa kana karaa xiinxaleen ofii keenya teenyee laallee karaa xiinxaleen qophaa'uu qaba jechuudha. Karoorri keenya harki caalu kurmaana sadaffaa xumuruu haala nu dandeessisuun qophaa'uu qaba jechuudha. Inni biraa karoora keenya keessatti leenjiidhaan booda kallattiiwwan kennaman PM fi pirezidaantiidhaan kennaman san qaama karoora kanaa goonee akka mata duree tokkotti galee tarraa'ee qabamuu qabaadha. All the way hanga gadiititti. Qotee bultoota diinagdeetti galchuu fi lammiileen ogummaa garaagaraa barachuun jidduu deemtoota hambisuun barbaachisaadha jechuunis ibsan. Dhimma qonnaan bulaa ceesisuu irratti xiyyeeffannaadhaan hojjechuu qaba hoggansi kun. Qonnaan bulaa ogummaa isaa jijjiiruu qabna jechuudha. Ogummaa ijoolleen qonnaan bulaan ogummaa hedduu akka qabaatu hojjechuu qabna jechuudha. Diinagdeetti galchuu qabna jechuudha. Hangale deeggaruu qabna jechuudha. Qonnaan bulaa gale deeggaruu gara investimentii hangala deeggaruu ceesisuu hudhaarraa bilisa baasuu qabna jechuudha. Sirna oomisha qonnaan bulaa keenyaa jijjiiruu qabnaadha. Galii galchuuf birrii biiliyoona 20 sassaabuuf karoorri qabamuu fi isa milkeessuufis hojiin dijitaalessuu saffisiifamuu akka qabu ibsan. Galii irratti biiliyoona 20 milkeessuun waliigalleerraa magaalomsuu waliin walitti hidhuudhaan lafti keenya akka misoomu sirni daldalaa keenya akka ammayyoomu gochuudha. Galii irratti jijjiiramaa fidu dijitaalessuudha. Dijitaalessuun galii irratti riformiin dhufuu qaba. Inni biraa teknooloojii fayyadamnee sirna hordoffii sirna sassaabbii teknooloojii fayyadamuu qabna. Gaggeessummaan hojii hunda galmaan ga'uuf kallattii hunda fudhachuun tokkummaadhaan ofii fi biyya ceesisuun barbaachisaa akka ta'es dubbatan. Ani qaawwa uumuun qabu jedhee hojjechuu qabaadha. Gaggeessummaan keenya, ummatummaa keenya, qabiinsa ummataa,
xiyyeeffannoo kennuu qabnaadha. Please. Jijjiirama fiduu qabna asirratti. Rakkoo bulchiinsa gaarii hiikuu qabna. Hoogganuu qabna. Yaadamoota haaraa sirnaan beeknee hoogganuun nurra jiraata. Hordoffii fi deeggarsi keenya kan hojii saffisiise ta'uu qaba. Kallattii amma kenname fudhachuun qindoomina kan hojjetan ta'uu kan dubbatan ammoo hirmaattota sagantichaati.